Sejennaan Arabichi immoo abbaa manaa qaalitti kanaaf geesse mucaan ulfeessamuu hin shakkin mucaan ammayyuu taanaan biyyaan fudhee dhufe garuu wanni siin daariidhaan nutti dhaloo namoo kun haasaa beetiyyuu namichi na waliin buleera ilmoon irraa argattas jedheera ilmoon irraa argannas naan jedheera kilaasii tokko keessas bulleerra manas cufannee kutaa tokko keessa ji'a tokko wajjin bulle jetti mucaan. Sagalee ishee barbaadu si banuu danda'a. Okay. Amma nuti seeraan deemuu qabna laal evidence akkasii qabna taanaan gama seeraan deemuu dandeenya. Tokkoffaa imbaasii keessa namoonni hin beeku hin jiranii ijoollee keenyadha tokko jedhi. Lammaffaa irratti immoo intalli kun gaafa biyyarraa dhuftu kontiraata gaafa dhuftu airport irraa eenyutu fudhate? Araboota ishii xalabata santu maadaamitu dhaqee fudhate moo? Lakki. Paaspoortii siisitti ragaa barbaadda miti ati? Yaa. Maqaan sii warqee lammaa bacheeraa moo bacheeraa jedha. Tokko jedhi qaba. Kan isiin dhuftee Dubaayiin galtee haadha firaa kameratti na argiteeti qo'a isiifan dubbisa. Dubaayiin galte qo'a isiin fida. Sagaleen kiyya nagaaman si dubbadha. Jira sagaleen. Kan isheen dhufte biyyarraati qattitaa Dubaay sii galee Dubaay irraa arga dhuftee jette immoo sirraatiin kan deemte. Gaafa digdamaa ji'a 8ffaa 2024 Dubaay galtee mucaan kun. Kunoo ijoollee Dubaaytu naa baasee naa kenne. Sii galee Dubaayitti xalabamtee kan isiin dhufte gaafa digdamaa ji'a 8ffaa 2024 Dubaay galte. Gaafa 22 ji'a 9ffaa ji'a tokko guyyaa lama qofa as teessee ji'a tokko guyyaa lamatu Dubaay teessee tu hojiin galin. Gaafa 22 ji'a 9ffaa 2024 Dubaay dhatte. Intana Libaanoon dhatte. Baate biyya kanaa jedha. Intanaan biyya kompiitarri biyya kanaa akkas nuu baase. Gadhiiftee baatee jedha. Si galee? Eessatti baate? Libaanoon itti baate. Mucaan kun kan isii xalabamtee dhufte Beeruutiin utuun taanee Dubaay. Garuu Dubaayin kan isiin seente gaafa 20 ji'a 8ffaa 2024 seente gaafa 22 ji'a 9ffaa gurguramtee 2024 Dubaay dhatte. Intana Libaanoon dhatte. Si galee raama? Daldaalarraan. Okay. Ji'a 8 jirti. Biyya kana gaafa asittillee waa beeki dhiifama waliin takka iqaamallee qabdi waan jetteef akka biyya sanatti ta'e ergiteedha kana beeka iqaamaa hin qabdi. Halittiin dhulkaa baate malee intalli iqaamaa qabdi. Hin marambaramti. Yeroo marambaramtu keessa yoo ulfataate iqaamaa wayii kennamuuf mucaan immoo iqaamaa qabdi jedhan qabadhu bareechi. Duruma gaafa dura wallalle iqaamaa irratti iqaamaan ishee ji'a tokkoo fi waggaa tokkoo fi ji'a 10 irraa teesse ji'a 2 qofa irraa teesse kan waggaa takkaaf ji'a 10 irraa kaffalii namichi akkanatti natsaa hin galtu jette si galee iqaamaan irraa dalaksiifamee jira jechuudha walumaa galatti kanuma duraa wallalle jechuudha. Iqaamaa hin qabdi jetti. Iqaamaan immoo utuu yoo nutsuu taate malee ulfatti akkamitti iqaamaan dalaksiifamuu danda'a namni tokkotu meedikaalaan gadiin akkamiin iqaamaan dalagama. Okay, haadha kun naagalee jira garuu biyya kanatti biyya sanarraa biyya keenya irraa dhuftee biyya kana keessatti iqaamaa argachuuf ji'a 3 booda si dalagama. Kunis warri kaan miyuutii godhadha akka wal dhaggeeffannuuf jechuudha. Thank you. Siigalee biyya kana keessatti biyyarraa dhuftee ji'a 3 keessatti ji'a 2 fi bultii 20 akkas yoo teesse iqaamaan siif jalqabama. Marmaraan hin godhama. Siigalee meedikaala marmaraa adda addaa marmaraan waraqaan hojjetama. Kan gaaffiitti ta'e namichi biyya inni siistarii xiyyaa kun fudhate baalastaan jedhan siigalee yaani beekamaa namaadha jedhan namichi achi keessatti beekamaa ta'e siistarii xiyyaa tana kaddaamaa isa kamitu marmaramiin kan naxxee meedikaalatuun seeniin biyya eessaa jira dhaxxee iqaamaan dalaksiifamu anis beerutiin taa'ee argeera bara waggaa 2 ji'a 9.
Biyya eessaa jira waan akkanaa. Siin jechaa jira bara amma ila wal dhaggeeffannaa Ani amma. ofii kiyyaa taa'ee argeera bar. Okay, ayyee. Amma ani kanas hin jedhe yeroo mucayyoon kun biyya kana dhufte iqaamaan hojjisiifamuuf ji'a lamaaf wayita ichitti marmara gooti. Yeroo sanitti isheen marmara gooteet hojjetafe immoo akkanumattiidha naan galle. Amma namni dubbii qabu eenyu ni beektaa? Beeri ajjata turte yeroo qaali itti gaafadhu. Lakkiin turraan ijoolletu waasaap irratti na ergee dhufee na waame hin dhaggeeffanne homaayyuu na agarre. Anatu rakkoo qaba maaliif yoo jette hin dubbatiin yoo dubbatte obboleettii kee kana hin argattu naan jettee na asfararraatee nan aqimii kiyya ol ta'e nan dubbadhe beeki. Malee hin dubbachuu barbaadeetii miti. Dubbattee jennan sii dhumatee naan jette. Duutee jiraattee dubbadhu naan jedhan faamiliin illee. Sigalee sodaa kiyyadha waa gootii laatasa jedhamu sodaadhaan kanarra dhufee har'a dubbadhe kaleessa yoo duutee aduutu yoo jiraatte jiraattu naan jedhan biyya. Okay, amma laala asirratti mucayyoo kana Tara dubbanna. Nagaa olle. Yaada tokkoon qabaan. Mucayyoon tuni gaafa Itoophiyaadhaa dhuftu marammaramtu malee hin dhuftu. Namichi kunis immoo namtittiin hundi ishiin bira dhufte tun immoo akkamitti akka achi fiddee ishiin isin gaafatamti seeraan gaafatamti. Garuu immoo karaa tokko wanta yaada qabu sitti maan. Namtittiin tuni Habiba kan Dubai saniin beekta miti. Ishii wajjiniin hariiroo qabdi yookaan immoo hidhata qabdi. Maga Habibaan kan halkanii guyyaa mimilikiin mataa budduutti baattee deemtu sana miti. Jalatti dubba. Eeyyeen ishii wajjin hariiroo qabdi. Ishiin dhuguma ijoollee Oromootiif ijoollee saba kamiitiifuu ijoollee madaamitiif yoo dhaabatte intala tanarraa daa'ima tana haa fuutu. Elaan saba isaaniif akka hin dhaabbanne saba isaanii mana saaraa uffata nagaddoo asitti Dubaay kana keessaa yoo hin beektu ta'e mana ishee seenee jennaan elaan Dubaay saaraa yoo hin beektu ta'e ka Dubaay kana keessa jirtu mana ishee seenee jennaan ana Oromiffaan itti dubbadhee jennaan edakee wanta si ganna darbatte waa biroo haasofti namni rakkina ofii gaafa zeeginnatii isaanitti huutu si tuttuku jarri. Waliif qormatu dhaabuu waan ta'eef. Guys, asirratti mucayyoo kana isaanii bakka dhabde taanaan nu bira haa dhuftu. Isinii galee miti? Maaliif ajjeesti? Maal jechuudha? Ayyee. Akka saraaraatti akkasii bara. Qoishi wal dhaggeeffannee furmaataa fi mucayyittii bittaa kenni. Yaanni beerii naa ta'eera sarara miutii qabadnarra. Miutii qabadhe. Beerii. Oh. Ofitti nu gochuu dandeessaa giiftii koo obboleetti. Ammaan tana taaksii ergeen hin fida. Lumate. Qaalettiidhaan nama ofitti nu fuudha arganneerraa nu kenna. Lakkoofsa ishee yoo wanni jette lookeeshiniin baasa lakkoofsa ishee jalatti. Xumurii isaa 84 miti lakkoofsi. Akkasii nu barbaada. Saarraa bira dhattee saarraa ta'e himatu saarraa ni fudhattee nu fudhattu. Allaqee. Okay. Ani taaksii koo ergee nan fichisiisa mucayyoo mana ishee dira. Lakkoofsa ishee na erga. Sarraa immoo waa tokko aadaa sii galuu. Tikeetti waraqata isii barbaachisu maal anatti gati kun uummata Oromoo 2300. Mana Omar kun jiru. Waa tokko wanta kasabtu jiru galatoomii kanan barbaade nama kana jajjabduu kana wal barsiisaa. Nama jajjabduu kanaati wal barsiisaa hundi keessan fooloo godhadhaani. Hundi keessan fooloo godhadhaa nama kanaan barbaada. Yoo buletti keetti hidhamtees hidhami beeri. Yoo si ajjeesan si ajjeesan. Eenyuun na hidhaa waraqata seera qabna eenyuun nu hidha. Lak abbaan manaasiitii amma wanni kana hunda nutti fide haadha koo eeggadhu malee abbaan manaasii lammii biyya sanaati. Qaalitti shuuxee amiin kun jechuudha. Seeratu jira lammii biyya kanaa yoo ta'e seeratu jira waraqaa seeraa iqaama qabda taanaan maanንም ሰው በህግ መከራከር መፍት አለ ማንም መፍት የለውም በሰው ላይ Toomi hiiftii koo qubanuu qabaadhaa intala kana Oromoo warra achi jirtan qubanuu qabaadhaa akka ija keessanitti ilaalaa dubartiidha warra achi jirtan keessattuu warra imbaasii keessa jirtan ilmaan Oromoo naannoo sana jirtan poliis qubanuu qabaadhaa nama akkanaa dhabna yeroo danu jabduu keenya jiraadhu qo'ettan dawwalaa jira nama sitti argadhan jedhaan lakkoofsichumaa eeyyama sitiin si kenna. Naannoo jirtullee. Nuun galchiniin barbaadnu galuu siin barbaadu adda baafame ulfi mucaa amansiiftee sodaatiin obboleettii kee tettee inumaayyuu eda jedheera aman
namatti nuu kennita ennaan eenaan jetti. Mubee achii baatennaan hin sodaattu hin dubbattee kanaan Amma saarraa maamiitu hin qabanne waan nu dubbataa jirru maa nutti himta rabbii jedhe. Finneem ati hin jirta saarraa. Obboleettii keetii ni beenna obboleettii keenyas. Kanas dhiisi. Beelli itti nu fudhatu. Sana booddee beerii karaa beeriitiin as dhiyeeffannee inumayyuu nama akkanaa nu barbaachisa. Galchuuf deemani. Bireen haa daawwaltuu fi lakkoofsa achii waan qabduuf achi mana Beerii si isaa kennu biree. daawwatu. Beerii si kennu. Naa Dawaluun kee. Dawaluun kee rakkoon qabuuti. maal rakkoo qabaan waa ishee gaafadha mucayyoo manaa ergadhan. Qoyka. Koppiliin ishee godhaa hundi keessan bireetti naa dabalama. Amma bireedha. Kana of jalaa yaaseen fooloo si dabaladhaa. Keessaanin si ergaa dawwaltee fi obboleettii koo dhimma mubaarak qabatee jiru obboleettii keenyaan hin barre jiraachuus iyyuu hin beeku. Sirraa fudhachuu nan danda'a jettee waraabaa itti naasofta. Hin fudhattu yoo jette sagalee si waraabe garuu bilbila kan biraati. Si arrabsuun mala dursuun mala. Jaalalumaan haasofsiisite amalaan qabitu sim jedhe. Yoo ishii si loltellee sim jedhiituma haasofsiisite tokko. Tole tole. Yoo barbaade dhimmi dubartootaa wanti mubaarak ilaallatu hin jiru jetta abbo. Dhageessee yoo si mubaarak nam jettee natti dargisuu barbaadde maaltu dhimma keenya sagalchee jennaan jedhi. Akkasii mallila. Malee mubaarakitti hin bu'in midhaan hin jedhamu. Maaltu sagalchee jennaan dhimma dubartoota keessa maaltu sagalchee jennaan jedhama. Si galee akkasii tatuu mala beektee yaada malaan irraa fuudhatti. Sana booddee dubbanna. Biree kunoo keessaan si ergeen jira. Si ergeen jira yoo bilbila kan biraa qabaatte miutii qabadhu dawwalii yoo bilbila kan biraa qabaanne immoo bu'ii dawwali. Wai nama biraatti erge. Biree haay naan jedhi naannumne fooloo keessi deebiseera garuu naannumne haay naan jedhi. Okay. Yoo isin mubaarakii akkas fooloo barbaacha jedhee minaa jette inni fooloo barbaacha malee maal abbaa isaan irraa qabatte ina sareeratti qaltee irraa fuuta. Xiqqoo ishee akka tanan edda argadheeni. Wayi gude. Hai naan jedhi biree. Qoy ayyee qoy. Follow na deebisi biree. Follow nan goone. Si ergeera. Follow na godhiiti sii dhufa. Edaanuu kanaafi. Biree follow na godhi sii dhufa. Follow si ergeera. Follow si ergeera. Sii dhufee. Qoy ilaalaan jira qoy. Yoo as jala jirti yoo jettan as jala jirti. Maa jalatti dhukee irraa kaasee naan iyyi viidiyoon irratti hojjetteen viidiyoon irratti hojjetteettiin. Nargitee magaalattiin. As jala jirti itti ijoolleen as jala jirti maal hin beekaa. Mubee as jala jirti. As jala jirti dhiisaa rakkoon qabu. Obbolaasii Finfinnee keessaa eessa akkasiin taate waa hedduu of hirkaa qaba lapheen baatina. Ijoolleen teelee keessa jiran kan maqaa obbolaa fi bakka jala jiraatan nuu kennan guutan yoo amma waa hundamaa naasofsitu. Callu mana isaan nurkaan baasedha. Ofii jettu dhuftee ofa baraartu. Galatan Oromoodhaaf oolee jette miti. Akkuma galata Oromoodhaaf oolte haadholii Oromooti oolte akkuma nuu baraarte dhuftee mucaa keenya gaafannaa jennaan ishee xannitti kee jechuudha. Abbaan manaan silaa dudda kuta. Paantiidhaan mana keessa deeman argine namichi. Kibbuu namichi abbumti manaa si nagaa qabaadhe. Nannoo. Yaa Waaqayyo inni ofiin boontuu bilookii keessaa baase hoo. Moo kan biraati kun? Ofiin boontuu namni bilookii keessaa baase jira?
Mbaatu simbiroo keessa. Barbaadaa jira. Okay. Sa ummanni maaliif suuraa mucattee kaati jettan uummanni Oromoo kun uummata akkami? Inni nu beekaa kaatee maa kaatettan? Kan ishii godhe jechaa jiranii bar kan namtittii godhe jechaa jiranii. Baay'ee. Akkasii. Uummanni Oromoo ofiin tuffatinaa waa tokko isinitti hima. Wala mana Habiibaa dhaqu dhaggeeffadhaala. Mana Habiibaa wanni nu geessin jiru. Yoo Habiibaan dudde waan itti godhaa jirru qabnaanu ashiraa nutti dhiisa Habiibaa. Nu kan ilmaan Oromootu nu rakkifnaan afaan qabanne malee Habiibaan kilmaa tokko dubbattee jennaan kottaan atti hima. Dhimmi keenya Habiibaan laallatu wal biraa gallee jirran. Dhimmi keenya barana akkuma jara jara ashqaabbataa turte nu ijoolleen keenya xiqqoo sichitti waan fayyadamti een fayyadamti sagaleen taatiif al tokko tokko sanaaf callisaa jirratti buudhimne haa taatu ijoollee keenya sagalee dhimma kana keessa garuu akkan gagaltu maaliif qaalettiin hiriyaasiiti dhimma kana keessa galtee Kaan jedhullee isuma barra uumuu biila. intalli biyya jinni jecha jedhu ajandaa kana Habiibaan fudhattee bannaan yoo Habiibaan tiktookii irratti deebite an abbaan koo dandachine ammu baalee musammaatii miti jecha gochaan isin agarsiisa. Fayyisanii Habiibaan isii miti yoo ni maanyaa sageema taphatee birrii meeqa tiktookii dhagalchaa ooluyyuu guyyaa lama nutti hin fudhanne. Habiibaa cheeknaa godhaa dhagaati. Qaallittiin kun intala fudhattee dhatte intala keenya dhimmi ijoollee keenya miidhamanii Habiibaan laallatu. Fayyisanii hin laallatu sanuu siinii minirikiin buna dhudhi abdiin jedhee qalbii qallannaan fudhatanii keessa ka'anii miti. Dhimmi keenya Habiiba sin laallatu yoo dhagaa jiraatte sittiin buuneen takka kabajansii qabaachumatti dhimma keenya keessa nuun galin qabanneerranu akka Oromootti mana miidhama mana minirikituun taane mana keenyatti dubbatamee dhimmi intala Wallaggaa dhimma Oromoo kutaa 11tti asitti dubbatama asitti dhumata. Yoo qaallittiin kun dhattee mana Habiibaatti intala galchitee humnaan maal jettee beektu intalli na caqasaa waan hin jedheefan qabaa. Nullaallatu kun ilaalaa waan isin jette ilaalaa intalli jechuudha sodaachifamte. Intalla maja keessan duratti namicha wajjin buleera maaloo jedhaartu waan isin jettee waan isiniin jedheef isiniin galu sila. Ilaa ani jette biyyaan fudhee dhufe ulfa kana jette hin kolfinaa jala deemtanii. Ulfa kana jette intaloon keenya kun isinii amma. Bilbilaan kaasan jarru. Kaasan Mana dari beriko erga jolle kenya tu aku erga sindu te kate la ajala jirti beriye ajala jirti beriko ajala jirti numa yubu idebiat beri bu idebia na sinjade asrasina sosistu Okay. Kophee lakkoofsa ishee koo sarchi godhanii inni hin baasa koo. beri yeroo dhufte tokko barreeffadhu ati sarraa afaan kee qabat nu biraan geessette kalas eenyu dhimma buleetti kee qofa godhe intalli maal naan jette Oromoo ani kanan ulfaa'ee biyyatti jenaan biyyatti ulfoofte eenyu si ulfeesse jennaan fireendii kootii jette fireendii kee si ulfeesse erga fireendii kee si ulfeesse lakkoofsa fireendii keetii naa kenne gaan jedheen hin qabu lakkoofsa isaa jette dhaggeeffadhaa namni fireendii isa ulfeesse bilbila isaa dhaba hin dhabu bareechaa la caqasa waan an qabadhe jiru Fireendii kun jadi jedhamteetu obboleettiin kinteetti qaallittiin billaa fudhatteetti dhaaddatti Wallaggaa keessatti dubartii meeqa nu jalaa fixxanii maal yoo duute jette obboleettiidhaan jette obboleettiidhaan kun obboleettii saarraan jette eenyu qaallittiin amman tala gurgurattu Wallaggaa keessatti meeqa nu jalaa fixxanii maa yoo duute jette mucayyoon maal naan jette Mubaarak naan jette waa'ee keetii dandagaa garuu an ulfa kana biyyaan fudhee dhufe jette. Intalattiin immoo afaan Oromoo beetti anis Oromoodha naan jette. Erga biyyaa fudhattee dhufte lakkoofsa fireendii keetii naa kenna dawwaleen gaafadhaan jedheen hin qabu jette. Akkamitti ayyeroon biyya jiru bilbila hin qabu jette. Saatii meeqa turtee asoftiin? Isin dhaggeeffachiisu malee